السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا لجرا جرتو الحمد لله رب العالمين. جل فتريني ما فكاتا دنديتي فلا كاميرا درتي حاسا تاسي سودا لك سمامس namoota baay'ee hawaasa fuuldura dura dhaabbattee haasaa tokko taasisuu dandeessa. Dandeettii akkanaa dandeettii duramas sin fayyaddi. Faayidaan isiidhaa maali? Namoonni waa'ee haraa beektanii fi dandeettii akkanaa qabdan akka karaa keessaatiin nu dubbistan waliin taanee wantoota hojjennu baay'eetu jira jechuudha. Dandeettiin tuni dandeettii faayidaan qabdu nutti fakkaatti malee dandeettii ajaa'ibaati. Jalqabni hariiroon nama tokko waliin walitti yeroo dhufte maal jechuudha? Akkaataa wanta tokko ibsitu, akkaataa itti ibsitu, akkaataa nama san itti hubattu santu murteessaadha. Hariiroo teessan isa santu isa jalqaba keessan santu murteessaadha jechuudha. Kanaaf hariiroon gaarii hawaasa wajjin qabaachuun maaliif barbaachise? Bizinasa keessa namni jiruufis haa ta'u namoota sadarkaa garaagaraa irratti jiran hundaafuu dandeettiin dubbii intarneetii qabnu murteessituudha jechuudha. Kanaaf warroonni dandeettii afaanii, dandeettii dubbiidhaa, public speakingii qabdan akkasumas warroonni barbaadan gotan hojii hojjedhaadha jechuudha. Kanaaf akkasuma koorsii bilchina sammuu kan karaa feesbuukaatiinis karaa tiiktookatiinis deemaa jiru irratti warroonni yaada qabdan yaada keessan nuuf qoodaa isin jenna. Kanaafuu warroonni ammoo istariitii nu laatanis nu laalaa baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf dandeettiin akkanumatti waliin kuufatanii namni dandeettiidhaa wajjin dhalatu hin jiru hunduu yaaliidhaani. Kanaaf nuti sama yaalirra jirraa. Yaaliin keenya kun ammoo yeroo dhiyootti nuuf milkaa'aa jechuudha. Kanaaf nuti amma wanni irra jiru maali? Dandeettii haasaa keenyaa guddifachuu. Akkamitti ergaa keenya bifa gaariidhaan osoo yeroo namarraan fudhatiin dabarfachuu dandeenya. Ergaa keenya akkamitti hawaasa biraan gahachuu dandeenya. Sunis maaliif faayidaa qaba? Atuu ni beektaa. Faayidaa baay'ee qabna. Sagantaa garaagaraa irratti inshaallah walitti deebinaa jechuudha. Kanaaf dandeettii haasaa, dandeettii fuula kaameeraa dura dhaabbannee ergaa keenya dabarfachuu danda'uudha. Dandeettii hawaasa baay'ee fuula dura dhaabbannee sagantaa isteejii irratti sagantaa madaraka irra dhaabbannee ergaa barbaannee dabarfachuu danda'u. Sagantaa waan beeknu namoota nutti dhihaatan walitti qabnee beekumsa keenya isaan qooduu fi sagantaa dhaloota leenjisu. Kana hundaafuu jalqabbiin maali? Dandeettii dubbii qabaachuun dirqama jechuudha. Dandeettii haasaadha. Public speaking jechuudha. Kanaaf leenjii ofirraa eegallaa akka mizeeni kam nagaa fayyaadha alhamdulillah of ibsine ani kan itti daladhee ganda akkana maqaan kiyyaas akkana amma immoo sadarkaan barnoota kiyyaas akkana irra jira amma akkasumas akkana jettee of ibsuu danda'u. Kanaaf of ibsiitiin jiraachuu akkana sun dash. Kanaaf of ibsiisii jaalli namni tokko isa akka eegalu namoota hin beekne jira. Kanuma waan kophatti itti yaadee barreeffatee haffatee dhufe gizees beekamush. Kuni miidhaa guddaa qaba jechuudha. Waan silaa dubbachuu dhufnee dhiifneetti waan biraa haasaa biraa itti gurgurree biraa deemnee jechuudha kan jedhanii. Kanaafuu wanta dabarfachuu barbaanne san bifa bareedaadhaan sa'aatii muraasa keessatti dabarfachuu danda'u dandeettii xiqqaa miti ogummaadha.